Mani mo'itini kan of kalcha gata uma wal wairra barachudha beekte duruf jireenya namaa keessatti waa hedduu nama mudata keessattuu shamarran baadiyyaatti waa hedduu nu mudata hundi keenya iyyuu seenaa mataa keenya qabaachuu dandeenya. Egaa gaafa jarri si fudhatanii galan egaa warroonni abbaa manaa boruuf haadha manaa kooti jedhee si fudhate sun warra maatiin eegame sun jalaa hin bade jettee jirta. Isaan bira torbee tokko turte jechuudha. Egaa gaafa jalaa badduu gaafa si fudhatanii galan akkuma jettee jaalalaan ta'ee maalis ta'ee si fudhatanii galanii siin jiru. Abbaa manaa keessan hin jaalanne moo yoon gabaabumatti siin jedhe shamara gaafa fudhatanii galan durbummaa kana jechuufi miti beekte yaa ta'uuti isa sanuu akkamitti jechuun fakkeenyaaf jaalalli yeroo jalqabaa isaa ta'u yeroo waan akkasii san jalqabaa maal jedhanii yookiin wajji waan akkasii dabarsan hin irraanfatan jedhanii beekta miti. Sababa sanaatiif tarii amma erga har'a kanatti hayyeen iddoo kana geessee hayyeetuun iddoo kana geessee guddatteeti tarii mucicha san hin daganne waan sana yeroo jalqabaa keeti waan ta'eef yookiin immoo yeroo jalqaba abbaa manaa keessa wajjin waan akkasii raawwatame namni sun hin dagatamu jedhama. Isa sana iyyaanne yookiin immoo otoo isa wajjin jiraadhe jetteen gaabbine yookiin ammoo hin irraanfanne asumaan osoo naaf siteenatti dha. Awai nazai aye kita situ ni jira jalqaba bakka loosan irri fadhanii yeroo masalla bu'uura dandii dirqamaan na kennan waan ta'eef akka aadaa naannoo keenyatti dubartiin takka dubartii takka yeroo dhiiga qorannaa fidira dhiiga qorachiifamu HIV akka akkasitti dhiiga kana hin qorachiifne dirqamaan na kennan. Tokkoffaa mana seeratitti dhiyaatee jira waan ta'eef magaalaa yoo geessine kan kennu qabsiisti waan jira waan akkasii yaadanii turanii. Sababii sanitti jecha akka bakkeetti laguun keessi maatiin arganii waan jiranitti itti himan jechuudha. Waadaa galchanii akka inni miti waadaa eeganii iddoo seeratitti maniitti kan nama kennan akka naannoo waadaa kennanitti. Aniif mucaa ani san beeku ayyaana wayii baanee akkata waan jedhamu beektaa achitti mucaa sitti kadhatan sana jireen mucaan duraan bira qonnaan bira taa'e wayii humna kan keenya biratti guddatee anatti simee isatti illee na agarsiisee jechuudha. Halaalaa wallaallee garuu malee waliin beeknu. Bakka gaafa mara keessan isuma argaa isaanii jibbisu. Bakka isuma argaa isaanii fedhu yoo inni natti dubbatu jira hin dubbatu yoo nyaachaa jiraatee namni yoo isaati. Walitti sunni ani kunis takka qobaatu illee beeknu kana tarii namoonni hedduun amanuu danda'u amanuus dhabuu danda'u kan dhugaa jirtu himu malee eenyu akka amanu eenyu akka nama dhimma kana malee mucaa kun warra isaatti akkamicha warri qabeenya qabaa warra akkamii jedhamu abbaan isaa bakka warqii waan barbaade miilaa kaasee hamma mataa ga'uutti waan barbaade sitti mucaa asumti bakka mucaa kooti waliin ta'a. Anaaf inni nama tokkicha bakka na gorsee jechuudha gaafa jimaataa waliin jala badee qabame hin jenne nuti akka ilmoo keenya ilaallee fi bakka waadaa warra keessanii eegnetti nuti kan biras beeknu akka ati baddeen akka ati dhaqxee waraqaa galchite kana hundumaa osoo beeknu nuti ergasii fudhannee immoo keenya jennetti amanneeti nuti boru dubara qabnaa naan jedhe warra na teessanii sanatti manneessuudha. Nus dubara qabnaa boqonnoon keenya waan taatu beeknu jechuudha. Tokkoffaa dhiiga qorannaa lammaffaa naguudha jechuudha. Ibuma bilisa qorannaa keenya jechuudha. Kanaaf naan jedhanii dhiiga qorannaa isaammoo guyyaa kamisaa deemee turre Adaamaa gaafa geessee magaalaa isaanii keessatti ittiin qabsiifte waan jedhaniif du'aa hin geessanii marmaraa waan ta'eef bakka dhiiga maramaraa malee aga ammaa lakkoofsina dhaanfanne waan ta'eef inni sanii silaa guyyichi kun guyyuma nani bakka kana beektaa mucaameen jewee naa kadhatamee ture isa sanis ni eeganii adaadaa isaatis ni eeganii beeki wanti kun waaqayyoon yoo gaa'ila keetitti baala nama sanii wal bira xiqqaayi malee ni dirqamaan heerumsee ibsadhaa fe'anii keenya ta'uu beektaa waaqayyo ganama yoo waliif isin ani jaalatee mucaa kan biraa isin banne filadheetii miti beekaa wanta kana
maatiin kan gadi qabaatu kennina nama tajaajiluu hin jiraatu ni jira. Ani wanti durummaa jiru kun akka tokkotti anaaf biratti waan guddaadha. Garuu yaa ta'u iyyuu malee osoo yeroo sanitti na kennanii jiru maatiin kan koo ta'e ijaa sunnarraa fudhate ta'e anaa jedhee badiisaa murteessee jira isa wajjin hin jiraatu. Ani dubara waan ta'eef dirqamaan qabuu danda'a waan ta'eef erga maatii tokko ta'e dabarsanii na kennan warra waadaa eeguu ta'uu baatan. Kana keessa darbee abbaan mucaa abbaa kootti mucaan kan kootis kan keenya. Garuu yoo fi keessa nuuf deebisan ta'e ani itti gaafatamummaa fudhee kan barsiisu. Mucaan kutaa 8 baratee jira, ani kutaa 8 baratee jira waan ta'eef. Jedhanii maatii kootti dhaamanii. Garuu gaafaan badu kana halkan miidhaa kana tokko itti biraa hin badne. Guyyichi ayyaana irreechaa barii ture. Ijoolleen dadhabanii rafanii mucaan tokko kan nuti bira dhufu hafee miinjonni na bira dhufu jedhanii hafanii wanta waaqayyo akka godhe kana anaaf gaafate. Bakka mucaa kana bichaatu kophaa jira galgala maatiin tafanii jiru. Giseen biraa badu kana innis akkas olaanee rafee jira. Ani karana gadaanee rafee jira. Birumaa ka'ee kibriitii bobeeffamanni ibsaa afaanfaan kibriitii gaazii bobeeffamee kibriitii fuudhee firaashii jala kaa'een caamaa inni godhatu kaa'anii jala kaa'ee yoo ka'ellee hamma inni kana barbaadu kan naffii gadi jedhee jechuudha. Achi ba'ee suuta jedhee saanqaa itti cufee saanqaa gadi banaa duuba gadi maqarqaree kaachoo karraa banee suuta jedhee karraa banee jechuudha. Horiin gibbii keessa keessu horii sun midhaan nyaatu yaa'anii keessa dhumanii immoo boroo maqaan itti fuudhu jedhee nan cufaaf gaafa jiru sareen natti dhufee beektaa. Ganni galgala kan? Ganni galgala kan bade? Halkan sa'aatii kan? Bakka. Jiraadhu isaan nyaatamu dura. Mucayyoon isaanii akkuma kan kutaa 9 barachuu isaatii daggala gaafa labbadatu gaafa nan ani maraachuu irraan ga'e. Jaalalli barumsaa yeroo kanatti dhagaame bakka kutaa 8 irraa. Bakka kutaa 7 irratti yeroo barbaadu akkasuma barumsa bootaa kennaa fi waan ta'eef akkasittiin jalaa badee mucaa kan biratti somaan taane haga irraa yoo na argu nuuree jireenya yaadne darbaa ani garagalee ilaaluu fi dubbadhu inni amma fuudhee abbaa ijoollee lamaati. Egaa inni baay'ee garuu akkan deebi'uuf na gaafatanii ani osoo durtuu malee achitti gadi ta'ee dhimma qabu maaliif jecha ijoolleen maatii ofii bira osoo jiran hubatanuu hedduun isaanii jiru maatii irratti kan dhufan hedduun isaanii jiru kan ammoo maatii kiyya dirqamaan na kenne anaaf homaa miti garuu asitti immoo ani waaqayyoo faagalatu jechuun barbaada. Warroota amananii okkee warroota namananii okkee rakkoon qabu. Rakkoon qabu namni jaallateetis waan akkasii keessa hin taraa. Egaa kun immoo dhugaa jirudha. Anis waan maasa'uu qabeef ani akkuma qoosu yookiin immoo akkuma taphanne ta'eeti. Egaa seenaa dhugaa dubbachuuf ta'an seenaa gara nama nyaatudha. Tokko barumsa kee jaallatta ture. Lama ammoo ittiin halkassanii dhugaa rabbii otoo waa tokko taate ta'eeti. Har'aan tanarra dhaabbattee otoo har'a taate hin baddu. Maaliif seetee of sodaattani jechuudha. Ijoollummaa sitti jiraachuu dandeessi. Egaa waanuma rabbii waliin isin hin qoonneef ta'a. Malee akkaan isaa ta'u akka malee isaa ta'u ati jaallattes ta'e jibbites ta'e otoo hunaan bishaan keessa ta'eeti abbaan dhuma manaa keetti ture. Garuu hin turre haa ta'utii baga rabbii si baasee silaayyuu immoo nuutuu sin arginu gammadaasuma. Maaliif seetee silaa ayeetu akkasitti carraa hin argannu carraa ol barumsaa sin argannu. Baga hermuu dhiiste koo miti innis gaa'ila jechi kan koo waanuma san keessa taftee har'a geesseef rabbii wal nu argisiisee akka kana akka haasaatti akka taphaatti dubbannu rabbi galatoommoo nu taasisee har'a nu eege waan halma hunda keessayyuu baga dabartee as geessesi jara bareeddu kuni. Kanaaf jennaan waan itti yaadattu hin qabdu jechuudha mucicha. Haa ta'uti gaa'ila gaarii isaaf hawwinni isallee sillee borummoo qaba akkasumatti hin sirbinee maal jennee akka gara gaa'ilaatti yoommoo san booda gaa'ila qabdamoo otuman jedhumoo. Achiin boodas na gaafachuu danda'u. Achiin booda kana naanis mee baqaatti ta'een biyya ormaa jira. Jiroota muraasan booda na eegi gaaffii kana bareedee si deebisa. Ayyaa ta'u yoo ta'es immoo karoora irra soo jiraatte siifaan milkaa'u siin jedha sumaanii garuu biraan hin dhabini bakka nuti hin jirru immoo bareedu akkuma beektu ani akkuma siin jedhu mucicha arrabsuudhaafis lafa jira akka aadaa keenyatti. Eebbisee sillachuu baasuudhaafis karaa dhachuuyyuu hin jira karaa ayyees nan gora karaa isaas nan gora inni eenyu akka ta'e beekullee baaddo egaa namatti tola. Akkasumatti itti fufee jira baay'eellee huduullee gaafillee sitti hin baay'isu. Gaafa inni biraan si gaafadhu baay'ee seenaa baay'ee keessa darbitu waan ta'eef baay'ee sitti baay'iseetti ni jira waggaa jalqabame hin dhumamu.
haga maatii kee bira jirtu intala baadiyyaa taate maatii kee hagam tokko ajajamta ture maal dalagaati haga biyya jirtu san keessa dabarte maatii keetiif. Dhugaa dubbachuuf maatii kan koo akkuma isin jedhe maatiin kun akkuma nu barannuudhaaf akkuma nu barannu barbaadu abbaan kan koo akka nuti hojjennu illee barbaadu kana dhuguma jirtu ni maal akka ijoollee horii eegee guddannee bakka hawwiin isaa akkuma nuti barannuudha waan ta'eef numa akkuma nu barannu barbaadu. Kanaaf homaata nuti waan ergaa mana keessaa yoo ta'e tokko tokko dadhabee gaafa hin galu waan ta'eef manni barumsaa sa'a tokko walakkaa miila keenya hin deemne daa'ima waggaa torbaa ta'e sa'a tokko fi walakkaa mana barumsaa deemna ganama sa'a koo lama walakkaatti waan sa'a lamatti achi geenya gaafa hiriira dhaqqaban jira gaafa dhabnullee ni jira waan ta'eef gaafa immoo sa'aatti jaabuutti yaane sa'a 8 suuta yoo deemne immoo sa'a 7 jalla achirraa galee hojii baay'ee hojjetu garuu loleen nama taane garba namni gaafa amala namaa kana gaafa amala namaa kana gaafa hunduu gaarummaadhuma himata natti dubbannaan dafee naara hin nyaadhullee hin dhugullee hojii sin hojjeta natti ta'e haganarraa gale waan hundaarraa hojjeta garuu maal hojjetaa guddaa kan jiru yoo manni barumsaa jedhamee hodhaa akkuma aadaa oromoo hodhaan nan hodhaan nodhine jechuudha akkasumas ta'uu baatu darbee nan hodhaa kanaan alatti wanta ta'u asumaan ammoo itiin egaa dhumaras ta'uu baatutti kabiraan ammoo itiin gaafasi gaafadhu keessaa maaliif yeroo akkuma isin jedhe yeroo namaan ga'u baay'ee yeroo inni itti dheerateetiin jira ani daawa waa baay'ee waa hedduu si gaafachuu barbaada tarii sagantaa lammaffaa irratti wal arguu dandeenya jedhee yaada yoo eeyyamamtu taate haa ta'uti garuu ayeetu shoon an akka kootti nama baay'ee si kabajuu fi nama baay'ee si jaalladhuu fi diraamaa adda ta'e tokko jechuudha osoo nama itti namoota nu ilaalan yookiin immoo namoota nu hordofan nuun alatti warroota si beeknuun alatti otoo ergaan sun maal akka ta'e beekanii siif ilaalanii natti tolaati. Diraamaa kana gaafa eegaltu maalirraa kaatee eegalte? Diraamaa abbaan koo eenyu jedhu. Barumsa adda addaa of keessaa qaba. Akka kooti jechuudha. Baay'een tiinii si hordofanii si ajaa'ibsiifadhaan. Tokkoffaa kaameraan miti kan of waraabaa jiru. Bilbila ofii keetii kophaa kan keetii waan sanaan dalagaa jirtu namni gargaarsa si bukkee jiru hin jiru. Haa ta'uti haala keessa jiru. Aga dandeessu tokkotti ati waan barbaadde sana ibsattee jirta keessa keetti jechuudha. Maaltu diraamaa sana akka hojjetu si kakaase jechuudha. Si kakaase inni lammataa ammoo an keessa waa baradhe egaa warroota ilaalaniif hin gala jedheetiin hin yaada. An garuu akka gaafitti kan siif dhiyeessu maalirraa kaateetti isa sana itti yaadde wayi namaa wal mari'atteeti immoo maaltu keessa kee kakkaase abbaan koo eenyu jetteetta mata duree isaa keessi isaa immoo waan rakkina wal qabateef waan hawaasa kee keessa jiru jechuudha. Even mana namni tokko mana kireeffate gaafa abbichi si caqaccaqu gaafa maal jedhu haa ta'u ofii keetiin daa'ima keetti dubbataarfaa. Dhugaan iddootti boo'eetu jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan warroonni diraamaa isii ilaaltanii jirtan oguu ta'e haga dhumaatti ilaalaadha. Namni tokko caluma miti waa tokko kadalagu keessa isaatii waan baasuu qabu san dubbatni yaada. Ani boo'eetiin hin jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan caluma innee bannee irra hotarree uumaa keessaan argannu. Akka garuu akkasiifan firaa olitti garuu an sirriitti dhugaa rabbii waan jedhe si ibsuun dhabe jechuudha. Maaliif hawaasa keenya keessa jira namoota tokko tokkoo fi akkuma bakka yookiin immoo seenaati keessa dabarse fakkeessite jechuudha. Fakkeessites haa ta'u garuu situ beeka jechaa fansiin jala maleeti. Garuu maaltu si kakaase mata duree kanas akkamittiin akkasitti fiddee mee gabaabsitti naaf ibsi waa'ee diraamaa keetii. Asumaan immoo hordoftoonni koo ayeetu shoo jechuudha. Maatii ta'aaf itti dabalamaa fi jajjabee isaanii mucaa jabdu borullee iddoo guddaatti akkasii eeguma abdiis irraa qaba asumaaniiti. Gabaabsitii fi naa ibsime maaltu si kakaase akkamitti mata dureen abbaan koo eenyu jedha akkamittiin dhufe hawaasa rakkina san keessa namni tokko tokko waan rakkina san keessa dabarteef waan kee ibsatte fakkaata tarii hawaasa irraa waa hubatte tarii ofuma keetii keessa kan kee waa jira. Mee gabaabsitii daawwattoota keenyaaf nu. Siifan guddaa galatoomaa keetii fi diraamaa kana barreessee kan hojjete
jechuun sammuu makaa koo keessatti yaadee hojjetee jalqaba diraamaa godhatee osoo hin taane diraamaa garuu kutaa hin godhu osoo hin taane abjuu godhee agartee itti tokko abjuun akkas nama rakkisuu jira abjuu godhee hojjetee akka fiilmiitti xiqqoo dheeressee hojjetee gallakkisa jireen yaadee ture kutaa tokkoffaa isaa hojjetee kutaa lammaffaa isaa wanta kana abjuu yoon godhe tarii hiika dhabaa laata jedhee yaadee ijoolleen baay'een isaanii karaadhaaf abbaa seenaa isaanii qoratanii qabu. Kan hin qorannes ni jiru. Haadhaaf abbaa malee immoo kan hafanis ni jiru. Yaa obbaluma akkamiin haa ta'u haadhaaf abbaa malee ni dhabu. Ni hafu jechuudha. Haadhaaf abbaa malee guddatanii hagama haadhaaf abbaa malee gaafa guddatan hagama akka rakka. Nama tokko immoo ati jaalattee gaafa seenu nama sabajjiin akka hin jiraanne beeki seenaan kun nama jaalatu wajjin akka hin jiraanne gaafas hin jiru. Anaannatu qaba. Ina ilaalatallee iddoon itti aanu mataa kootii ni jira. Yoon ka'amu jechuudha. Maatiin kan ta'e nama jaalatanii wajjin akka hin jiraanne yeroo itti fageessisanii jiru. Gaafa mootummaa irraa baatee dhabduu taatee mana kiraa keessa jiraattu seenaan nama beeku jira. Hundi nama sanyii ilaallatu. Gaafa ulfaatee nama jaalatanii dhufee namni jaalatu immoo ishee daa'ima san deessee gaafa waan kakkaatu mana abbaa kiraa giseesii baasee nagarree giseesii waan itti kakkaatu qabdee bee akkamitti namaa kenna gaafa siin jettetu jira nama kana nama anaan ani fidee kuma wal qabsiisee hojjette malee kutaa tokkoffaa kaasee haga guddaa namni wal fakkaatu hin jiru namni abbaa dhabanii malu. Ana nani laallatu barreessee osoo hin taane hojjedhee raawwadhan itti yaadu. Kanaafi ijoollee abbaan qabnee fi abbaan koo eenyu kan abbaa isaanii baruu barbaadu. Dhumni isaa kana bareedee xumurame garuu dhumni isaanii akkas namoota na gargaaranii galatooma guddaa isaanii dhuma isaa bareessan ture an akkasittiin xumuraa hojjennee yaadne. Xumurri isaanii bareedee booda namni dhalatetti jabduu taatee haadha abbaa ofii gaafattee bakka isaan jiran namoonni gaafatee akkas abbaa ofii akkasuma namoonni baay'een kan irratti hin gammadan gaafate diraamoota warroota jedhu gurguddatanii yoo laatte haadha abbaan koo inni beekamu malee baay'inaan namoonni baay'een qoratan fakkeenyaaf amma kiyyaalan miidhagina viidiyoo ishee garaa nama nyaatu ani oduu isaan hin qoranne haqa ammaa seenaa abbaa fi haadha kootti bitee jettu ni jira jechuudha. Namoonni akkasitti hin gaafatan. Namoonni rakkoo isaan qaban ni jiru jedhee ergan hojjedhee daddabalaa dhufe malee waan nama tokkichaa hin ilaallatu. Kun immoo booddee gaafa hawaasa keenya keessa waan jiru itti daddabalaa dhufe. Akkuma tu jettu kaameramaanii taatee editingii taatee namaa keessa hojjechuu ni ulfaata. Kutaa tokko haga torbaa yaadni nama tokko na jira inni tokko saduma kan foon hojjetee wanti itti fooyyessu hedduu jiraachuu mala ta'a osoo namoota gaggaafatee hojjetee jechuudha. Garuu waan namoota hin gaafanne kun akka dadhabina fooyyessu ilaaluu san namoota gaafatee wantoonni iddoo isaanii jiraachuu malu mana namaa keessatti immoo hojjechuun ni ulfaata. Egaa osoo waa baay'ee hojjechuudhaaf yaaddu haalli asittiin hojjetu daangeessa. Kanaaf wantoonni baay'ee qophaa'uu diraamaa sana cimsatti tokko osoo isaan hanqinallee hedduu qophaa ta'ee hojjechuuf immoo haga kana gaarii nuti deemtudha malee hanqina iddoo keessaa qaba. Walumaa gala diraamaa kun hawaasa keenya ibsa malee rakkoo gola nama kamiyyuu irratti iddoon itti tuqullee ni jira. Yoo sidas gahuu baate biyyaa keessa kan gahu jiraachuu mala. Quuqamni kun gola nama hundaa keessa jira akka diraamaa hidheessan jedheen yaada. Akkasi wanti nuti barbaadu jiru. Gara fuulduraa kan barreessee hojjechuuf na yaada diraamaa biraa. Akkasumas jedhee akkuma hawaasa keenya ilaalatu. Sirrii kan keeti maaliif inni itti gadi bu'ee si gaafadhe seete gaafa diraamaa jedhamu tokko an akka kootti hanqina hin qabu. Maafan hanqina hin qabu siin jedha beektaay nuti kan jirru gola namaati. Kan keessa kootii amma hin danda'e tokko amma humna kootii hojjetteetta. Amma humna kan keetii hojjetteetta. Editinkiin kaameraan haa baduu maaliin haa baduu ibsatteetta. Wanti si hafe tokkoyyuu hin jiru. Si galee akka namoota gurguddatanii yookiin immoo chaanaalii isaanii guddateetti yookiin immoo kaameraan namoonni biraa waraabanii dalaganii ta'e otoo akkas ta'eeti hanqina qaba jedhee yaada. Si galee isaan tireeningii godhanii waa tokko dalaguuf akkasii garuu akkasumatti yaadeeti waan hawaasa keenya keessa jiruudha kan nutti baastee nuuf ibsite
Ani garuu dubartii jabduudha siin jedha akkasumatti. Si galee maaliif hanqinaan qofa yaada akka kootti waan beektu san dubbatteetta kun immoo dhugaa. Akkuma ati jette dubartiin takka mana kireeffattee yookiin dura akkuma jaalalaa wajjin turanitti abbaan manaa ishee gadi irraa deema. Ani ija kootiin kan arge immoo keessayyuu an ofii kooti immoo hawaasa baay'ee keessatti magaalaa keessatti waan hedduutu jira. Isuma dhugaan na fakkaata yookiin namni hiriyaan koo tokko kan natti misan yookiin kan ija kootiin argisan hayeetu biratti argeera waan ta'eef. Si galee? Kanaaf kun bakka akkamittiin akkasitti beekuu dandeessu yookiin immoo hawaasa san bar beekuu fi jechuun na ajaa'ibe garuu ana biratti walumaa galatti baay'een si dinqisiifadha. Haa ta'uti gatamee deemamee mana kiraashee waan kaffaltu dhabdee daa'ima xiqqoo baattee nama waa seenaa akkasii qabutu jira. Mucayyoo sanan keessa kootti diraawu godhe jechuudha. Jechuun isheedha bakka kanatti mul'attu si galee. Bakka yoon qabaan bayi mana kan koo gallakkisi akkasi kun seenaa dhugaati jechuudha. Seenuma dhugaa hawaasa keenya irra jirudha. So wanta akkasiitti sin jira. Egaa baay'ee bareechiteeti kan hojjette ani dubartii jabduu cimtoota kana caalaa nama si gargaara argattee akkasuma immoo kana caalaa iddoo guddaatti si eegaa baay'ee si dinqisiifadha asumaani. Kanumaa si gaafadhe keessayyuu immoo waa'ee daa'imaa wal qabatee fi waa'ee rakkinaa kana mana keenya keessa hin jira. Kanumaafidha bakka keessa kan koo yeroo hundaa. Warratti akkuma sin jedha warratti dhaggeeffatee fi yookiin immoo sirriitti dhaggeeffatee rakkinni maal akka ta'e keessa darbitu waa kana hubataa jedheeti yaada akka kan kootti. Walumaa galatti galatoomis sin jedha baay'ee haasaasitti baay'isuus laa baay'een si gaafadhaate yoo ta'u ooltee bultee natti tola. Egaa hordoftoota keenyattis akka haasaa hin baay'isne akka immoo yeroo biraa walitti deebinu abdiitiin hin qaba. Asumaan immoo hayeetus immoo jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha jajjabeessaanii walumaatti ishii taatanis namni tokko jechuudha humna qaba bakka dadhabbina keetillee bakka dadhabbina keenya bakka balleessineettirree koomentii jalatti callistanii wal jala darbuu otoo hin taane dhugaa waan isinitti himu keessaa bakka hanqina keenya yoo istimte bakka isa sanarraa sirrattaa woo balleessinirree ta'e haasa'aa fi dubbii keenya keessatti koomentii jalatti nuuf ka'a. Egaa hayyeekoo haasaa baay'ee sitti hin dheeressu. Ammaaf eessa jirtallee maalillee hojjenne immoo nuti wal beekna hawaasni amma ta'e tokkos immoo si beekan ijoolleen keenya siin jedhaate. Egaa iddoo jirtuu fi asumaan immoo itiin maatii kootiif yookiin immoo maatii keetiif haadhaaf abbaa keetis haa ta'u jaalala qabduufis ibsite asumaan immoo maatii keenya waan jettu yoo qabaatte ergaa yoo qabaatte Oromoo saba bal'aadhaafis yaada oguu qabaatte asumaan goolabna yeroo biraa immoo itiin viidiyoo biraatiin walitti deebina siin jedha carraasiif kenneetiin hin jira. Hayyee guddaa kanatti jalqaba irratti inni haaraan dhuga'ee inni guddaan waaqayyoon galateeffannaa haala kamtu jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa kana deemnee carraa kana hin argatin jechuun isaanii akkamitti nuti carraa kana argannee akkasiin wal barree waa hedduu walirraa yaada wal jijjiiraa kana wal kana waaqayyoon galateeffata. Akkasuma namni tokko maatii irraa alatti tokko haga fe'eeyyuu beekta asirratti mudannoon jalqaba dubbadhe irratti baay'een ixaaree baay'ee isaanitti mufadhee isaanillee natti mufatanii jiru garuu boodee dhiisanii namni tokko maatii kan keessa waan ta'eef isaanillee hedduun galateeffatu maatii isaa dhaladhee akkasumas hordoftoota keetiin jalqabaa kaasanii haga ammaa kan qaree turanii fi guddaa galatoomaa isin fudhannaa waan gaafii ta'e yoo jiraate saanduqa koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Wanti isiniif hin galle wanti isiniif kennan yoo jiraate guyyaa biraa immoo viidiyoo biraa hojjechuu dandeenya waan ta'eef akkasuma immoo ijoolleen keenya yeroo yaadallee walitti yaadallee waan dhaggeeffatan irraa waan hubattan barreessitu namni tokko viidiyoo tokko dheeraa yoo ta'e xumuruus yoo baate waan dhageerraa yaada bareedaa kana kaa'uu danda'a. Kanaafuu waan dhaggeeffatan dhaggeeffadhaa yaada yookaan kennisan yaada wal jijjiiruu fi iddoo hanqinni jiru immoo ebaluun natti mufatanii dabarsuuf hin taane hanqina jirullee walii barreessuu wal jijjiiruu haga dandeessan wal gargaaruu ni gargaara. Egaa keessumaa yeroo kana ijoolleen haadha abbaa malee afaan achi isaanii isaanillee gargaaruudha. Ijoollee baay'ee haadha abbaa malee keessumaa yeroo ammaa yeroo itti nageenyi booroo kana baanee galuu rafanii ka'uu yeroo abdii ta'e kanatti waliifillee haga jira waan gaarii waliif yaadu haga danda'anii wal gargaaruullee dhaamsa kan kuusa lamaati guyyaa har'aa keessatti barbaada. Egaa ani asumarratti wanti biraa wanti jiru turtanii waan hundaa waan adda addaa fi kanatti keessumaa gootee waan naaf jedhee takkaan dubbatanii waan na baasisee jechuun guddaa galatoomessee jedha. Hayyee tokko atillee gaafasi gaafadhee fi otoo nufin aga sa'aatii kana yeroo kee aarsaa gootee mana kootti argamtee yeroo kana naaf qoddee nafaana
sa'aatii amma kanaa turuu kan keetti fedhu takka si galateeffadha. Akkasumas baay'een si jaalladha. Isaan si jaalladhu immoo rabbiin inni nu uumu nu haa jaallatu akkuma jirutti siin jala bareeddu koo. Akkasuma immoo uummata keenyaa saba bal'aa hunduma keessan jechuudha. Biyyoota adda addaa jirtan ijoollee Oromoo hundumti keessan baay'ee si jaalladha. Tokkummaa qabaadha. Jaalala qabaadha. Isiniin jechuun jaalladha. Akkuma ayyeen jettu immoo ittiin namoota haadhaaf abbaa dhaban yoo dandeenye waluma walii keenya warra keessa wal beeknurree immoo haga humna keenya otoo sagalee taanee fi sagalee afaan iyyuu qofa otoo hin taane otoo quba wal qabaanne namni fakkeenyaaf ati daa'ima tokko haadhaaf abbaa kan hin qabne ayeetuun naannoo isheetti beektoo ta'e otoo wal gargarreetuma uummata keenya jajjabeessineeti natti tolaasuma kunis dhaamsa kan kooti. Kan kanarraa nafee hedduu takka nuuf jiraadha waan nu hordoftaniif baay'ee sin jaalladha. Haga viidiyoo biraa walitti deebinuu nagaa fayyaa nuuf ta'a. Maatiin immoo hayeetudha. Maatiin kan koo warroonni hayeetudhaaf maatiin taane immoo laayik sheer godhaa fi mana ishillee dhaqaatii jajjabeessanii mucayyoo jabduudhaan isiniin jedha. Akkasuma hunduma keessan bakka jirtanitti nageenyi kiyya isiniif haa ta'u jecha. Nagaatti naan turaan dhaamsa kan kooti. Baay'ee takka isin jaalladha. Baay'ee takka isin kabaja. Rabbi isin haa jaallatan isiniin jedha.